Hello everyone, welcome back to Nagaa Tube. Today we will learn about how to introduce yourself in English. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tube. Baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin baranna jechuudha. Maalidha kan barannu akkamitti afaan Ingiliffaatiin of beeksisuu qabna kan jedhudha. By the way, waa'ee kanaatillee hojjedheen tureyyuu yaa barattoonni nagaafannaan baay'inaan ammaree irra deebi'ee hojjedhe malee jechuudha. Waa'ee how to introduce yourself in English kan jedhu osoo seentanii ilaaltanii ni jira jechuudha. Amma fakkeenyota garaagaraatiin dabalee isiniifan hojjedha. Kanaaf warri achirratti isiniin galiin sirriitti hordofuu keessan irraanfatinaa jechuudha. So this lesson is for beginners, eegaltootaa fi irra caalaa. So don't worry. Baay'ee rakkatinaa bifa simple yookaan ammoo salphaa ta'ee fi clear ta'inaan isiniif ibsuu yaalaa jechuudha. Warroonni direct online'dhaan barachuu barbaadan na dubbisuun irraanfatinaa lakkoofsa bilbilaa keenyaan jechuudha. So amma yoo of beeksistan nama tokko bira dhaqxanii yoo of beeksistan maal beekuu qabdan kan jedhu ilaallaa jechuudha. Direct seennu amma nuti direct maqaan koo akkana jedhama maal jedhama jennee hin barannu tokkoon isaan isinitti himaa jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf greeting kan jedhamu jira. Nama bira akkuma geessaniin maal jettanii jechuudha. When you meet someone first greeting dha jechuudha. Greeting yookaan ammoo nagaa gaafattan. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argitanii maal jedhaa hello kan jedhu ni jira, hi kan jedhu ni jira. Maal jechuudha kuni nagaa. Akkasumas ammoo good morning kan jedhu ni jira. Good afternoon, good evening argitanii miti. Karaalee kanaanii jechuudha kan wanti jettan. Dura akkuma dhaqxanii maqaan koo ibaluu jedhama jettu lakki dura nagaa gaafattanii jechuudha. First you need to greet someone. Greeting dha. Say greeting. Maalidha? Greeting erga fixxanii booda gara biraa kan deemtan. Yookaan hello jechuu dandeessanii. Good morning, good afternoon, good evening. Amma fakkeenyaaf example kan jettu dhuma irratti tuni hello, good morning. Hello, nagaa akkam bulte. Nagaa akkam bulte. Jettanii jechuudha. Warroonni dubbisni isin dhibullee na dubbisaa by the way. Keessattuu taargeetiin keenya jechuudha. Warroota dubbisaa hin beekne, warroota jalqabaa kaastanii xiqqoo ol guddachuu dandeessan isaan barsiisaa jirra. Sana booda iddoo garaagaraa iddoo barbaadan deemtanii barachuu dandeessan waan ta'eef jechuudha. Steeppiin keenya xiqqoo ol sadarkaa keessan ol guddisuudha jechuudha. Then akkana erga jedhee booda immoo garam deemaa jechuudha. Gara say your name. Maalidha? Maqaa kee ibsattaa jechuudha. Maqaa kee ibsattaa jechuudha. Next, say your name. For example, maal jedhaa? My name is Sarah jedha fakkeenyaaf. My name is Sarah. Maqaan koo Saaraadha jechuudha. Amma ilaala. My name is Sarah yoo jedhu maal jechuudha? Maqaan koo Saaraadha jechuudha. Amma asirratti bifa sadiin argaa jirtu miti. Isatti aanee maal jedhaa? I am Adam jedha. I am Adam. Itti aanee immoo you can call me Hannah. You can call me Hannah jedha. Garuu sadiin iyyuu maal ibsa sanitti fakkaate? Maqaa ibsachuuf ibsa. Maqaa ibsachuudha. Garuu maalidhaa? Karaa garaagaraatiin jechuudha. Maal akka ta'e isiniifan ibsa. Afaan Oromootiin asirratti isiniin barreessine maaliifii sammuun keessan akka qabachaa deemu. Yeroo asirratti afaan Oromootiin yeroo hundaa barreeffame viidiyoo baay'ee irratti barreeffame yeroo hundaa kan barreessinu ta'e immoo qabachuudhaaf illee nu rakkisaa jechuudha. Isarratti dippeend taana bakka yeroo hundaa isuma laalla waan ta'eef jechuudha. Amma my name is Sarah yoo jedhu name jechuun maqaadha. Keessattuu this video is for beginners. Jalqabdootaaf irra caalaa'ee name jechuun maqaadha. Kanaafuu my name is jedhee kan itti fufu fakkeenya my name is Tolaa osoo jedhee maqaan koo Tolaadha. Lammaffaarra kan jiru immoo I am Adam. Maqaa kan jedhu hin jiru amma asirratti. I am jechuun ani bakka duwwaadha jechuudha. Ani bakka duwwaadha. I am Adam. I am kan jettu ani bakka duwwaadha jechuudha. Argitanii miti? Ani kanaadha bakka duwwaadha. Amma Adam waan jiruuf ani Adamiidha. Ani Adam kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Maqaan koo Adamii miti. Maqaan koo Adam jechuu barbaaddee my name is Adam jechuu dandeessa. Garuu karaa biraatiin I am Adam yoo jette ni danda'amaa jechuudha. Ani Adam. Fakkeenyaaf Tolaa yoo taate ani Tolaadha. Maal wantoota akkasii jechuu dandeessa. Kan inni biraa immoo karaa akkamiitiin jechuu dandeessa? You can call me Hannah jedhama fakkeenyaaf. Hannah naan jedhuu dandeessa. Maal jechuu dandeessaa? Hannah naan jedhuu dandeessaa kan jedhuun jechuudha.
Fakkeenyaaf example irratti maal jedhee barreessamee hi my name is Sarah. Nagaa maqaan koo Saaraadha. Argitaniiti? My name is Sarah jedhaa jechuudha. Then inni biraa immoo say your age. This is optional most of the time. Kana yeroo baay'ee umrii keessan himachuu baachuu dandeessanii iddoo dirqama ta'etti qofa yoo ta'u baate jechuudha. Garuu umrii keessan himachuudha. Akkamitti himattamni? Salphaadha. Maal jettanii? I am jechuun maal jechuudha inni? Ani kanaadha. Ani bakka duwwaadha. Kanaafiyyuu I am 20 years old jedha amma asirratti lakkoofsa laala 20. I am 20 years old. I am 20 years old. Ani waggaa 20. Fakkeenya lamatu jira asirratti. I am 25 years old jedhamoo kan lammaffaa jechuudha. Years old dhumarra laala. Kanaafiyyuu waan biraa yaadina bakka sammuu keessan keessatti. Afaan umrii akkamitti himattu? How old are you jedhee si gaafate namni? I am 20 years old. I am 20 years old jettanii deebistan. Garuu nama hundaa 20 kan jedhu umrii keessan. I am 21, I am 23, I am 80 wantoota akkasii jechuudha. I am 25 years old. Then amma example illee sanumaa I am 20 years old jedha. Kanaaf umrii keessan akkanatti himattuu jechuudha. Then amma immoo of beeksisaa jirtan waan ta'eef you need to say where you are from. Where you are from. Where you are. Amma maal jedhee sin gaafatuu danda'a? Where are you from? Jedhee sin gaafachuu danda'a. Addatti jechuudha. Garuu amma nuti maalii haasa'aa jirra? Waa'ee of beeksisuu haasa'aa jirra. Waa'ee of beeksisuu haasofnu kana inni nu gaafateetii miti of beeksisuudhuma. Wanti keenya waan ta'eef numatu jedha jechuudha. Where are you from? Nuun hin jenne inni garuu akkanumatti haasaa keenya keessatti makuu qabna waan ta'eef jechuudha. So, let us see example. Maal jedhaa? I am from Ethiopia jedha tokkoffaarra kan jiru amma. I am from Ethiopia. Itoophiyaadhaan dhufee jechuudha. Beebii biyya tokko keessatti osoo isin argee namni tokko where are you from? Yoo isin hin jedhellee I am from Ethiopia jechuu dandeessanii jechuudha. Inni biraa immoo I live in Addis Ababa. I live in Addis Ababa. I live in Jimma. I live in Finfinnee. I live in Ambo. I live in Arsii. Iddoo jiraattu immoo kun garaagarummaa isaanii kan beekuu qabdan kun immoo iddoo jiraattan agarsiisuufi jechuudha. Eessa jiraatta kan jedhu. I live in iddoo jiraattu agarsiisuuf I live in Addis Ababa jedhaa jechuudha. Okay, kan dhumarra jirtu immoo I come from Japan. Japaaniin dhufee. I come from Japan jedha. Example mee dhumarra jirtu sana ilaallu. I am from Ethiopia. I live in Addis Ababa. Maal jedhaa? Itoophiyaadhaan dhufee Addis Ababaan jiraadha. Laala garaagarummaa from fi live. From iddoo dhufte ibsachuuf, live immoo iddoo amma jiraattu sana ibsaa jechuudha. Kana mee isin fakkeenya hundaa fayyadamaa tokko koomentii irratti naa barreessitan of ibsitanii jechuudha. You will introduce yourself. Kan shanaffaa immoo maal jedhaa? Say what you do. Waan hojjettu hojii kan kee. Maybe it's about your job. Waa'ee hojii kan keetii ta'uu danda'a. Say what you do. Here I am a student jechuu dandeessa. What do you do jedhee si gaafachuu danda'a. Karaa gaafitiif deebiitiin yoo ta'e immoo jechuudha. I am a student hojjette. This is tokko kunillee kan hojii waan ta'eef jechuudha. Hojii inni qabda yoo jedhamte ani barataadha jechuunis waan tokko. I am a student. Ani barataadha. I am a student. Ani barataadha. Itti aansee immoo I am a teacher. I am a teacher. Ani barsiisaadha. Iddoo biraa immoo ani akkana jechuu barbaadan iddoo hojjettan ibsuuf fakkeenyaaf baankii keessa maal keessa I work in a bank. I work in a hospital. Wantoota akkanaa jechuu dandeessanii jechuudha. Wantiiwwan gurguddoo yoo ta'an iddoo hojii gurguddoo ta'an I work in jettanii iddoo sana ibsuu dandeessanii jechuudha. I am a student. I am a teacher. I work in a bank. Akkanatti ibsuu dandeessan. Ifaa miti? Bareeda. Okay. I am a student jedhaa fakkeenyi. Okay. Gara biraa dabarrammoo amma jaaffaa. Say your hobbies. Hobbies jechuun wanta jaalattan, wanta yeroo boqonnaa keessanii hojjechuun isinitti tolu sanaa jechuudha. Yeroo boqonnaa keessanii wanta hojjechuun isinitti tolu maal jettan jechuudha? Hobbies jettanii jechuudha. Wanta isin jaalattan. Amma fakkeenya yoo ilaalle I like playing football. Most of the time football wanta kana namoota baay'ee footballii kubbaa miilaa taphachuu jaalanna kan jedhan. I like jechuun nan jaaladha jechuudha. Playing taphachuudha. I like playing football. Kubbaa miilaa taphachuun jaaladha.
kubbaa miilaa taphachuun jaaladha. Wanta jaalattanillee yoo of beeksisan keessa makattuu jechuudha. Then I like reading books jedhamu lammaffaan. Namoota dubbisa jaalatu. Baay'een keessan ni jaalattu? Yaa subscriberoonni kiyya dubbisuu jaalatan irra caalaa. Okay. I like reading books. Kitaaba dubbisuun jaaladha. Kitaaba dubbisuun jaaladha. I like reading books jedha jechuudha. Inni biraa immoo kan dhumaa my favorite hobby is cooking. Wantiin ani jaaladhu yookaan ammoo wantiin jaaladhu keessaa baay'ee kan itti tolu maalidhaa? Cooking jechuun nyaata bilcheessuu yookaan bilcheessuu namoota itti tolu yoo isinitti jiraate jechuudha. Okay. Fakkeenya I like reading books. We already mentioned that. Okay. Kana by the way kana qofa ta'uu baachuu danda'a. Baay'ee ta'uu danda'a. Garuu kun beezikii of beeksisuudhaaf namni tokko waa'ee kee beekuudhaaf kana yoo beeke gaadha yeroo dura. Then closing dhumarratti immoo maal jettan kan jedhu agarsiisnaa jechuudha. Nice to meet you. Waan asi argeef gammadeen jira. Nice to meet you. Waan asi argeef gammadeen jira kan jedhu jechuu dandeessan. Then it is good to meet you. It is good to meet you. Kunillee waan asi argeef gammadee jira waan jedhu agarsiisaa jechuudha. Kana amma kana kan nu wanti nu fayyadu torba cufnee irraa jechuudha. Waan asi argeef gammadeen jira jennee sana booda of beeksisnee we'll continue to another conversation. Amma waa'ee haasawwan biraatitti deemuu dandeenya jechuudha. Mee amma kana fayyadamnee jechuudha. Isinillee yaa koomentii irratti waan gaafatamtaniif practice gochuudha. By the way afaan Ingiliffaa fooyyessuun barachuudha fi practice waan hin gooneef nu dhiba yeroo baay'ee. Mee kan baranne kanaan isinillee koomentii irratti barreessitan. Isin osoo hin barreessin dura garuu mee fakkeenya kana ilaalaa. Hello, my name is Sarah. I am 20 years old. I am from Ethiopia and I live in Addis Ababa. I am a student. I like reading books and watching movies. Nice to meet you. Argitaniiti? Kan baranne kana walitti qabdee of beeksistee jechuudha. Eenyuun? Saaraan. Hello, my name is Tola. I am 23 years old. I am from Dubai. I live in Addis. I am a student. I like playing football jechuu dandeessanii, watching movie, wanta barbaadan jechuudha. Nice to meet you. Wanta akkanaa kana fayyadamudha. Kanuma jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni haaraa taatan subscribe akkasumas like share gochuun irraanfatinaa. Onlaayiniidhaan barachuu barbaadan na dubbisaa. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan uftaa. Baay'ee sin jaalannaa. Have a good day.